Kana limitina fibse fatina base Chubu konduma anabise Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati an obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabuudhaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Sagantaan birmadummaa roobii galgala yeroo hundumaa sa'aatii 3 walakkaadhaa kaasee kan isiniif maxxanfamu YouTube chaanaliidhaan kan isiniif darbu Eliyaas Gabuudhaa official channel kan jedhuunidha kan isiniif darbu. Warri kanaan dura hordofaa turtan ni beektu amma gara kutaa 16 geenyeetu jirra. Barumsa sagalee Waaqayyo walii wajjin barachuu erga jalqabne amma gaa kunoo kutaa 16 jirra. Gooftaan Yesuus Kiristoos inni nu gargaari maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kun humna kootiin miti, jabina kootiin miti. Waaqayyo Gooftaan inni harka nu qabe harraan nu ga'e galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa sagantaan birmadummaa gara fuulduraatti guddataadha kan inni deemu. Ammaaf barumsadha. Gara fuulduraatti dabalataan interviewun adda addaa inni dhiyaatu Gooftaan yoo jedhee panel discussion akkasumas faarfannaaleen garaagaraa laayivii yeroo nuti itti walii wajjin Waaqayyo waaqeffannullee hin jiraata. Gooftaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'a barumsa keenya iddoo dhaabne kaafneetu kan nuti itti fufnu. Har'a kaameraa ofuma kootiidha kan qabadhee jiru. Giraafiksii isaa garuu obboleessa koo Yoonaas Getaachoo ammallee torbaniin kan na biraa hin hafne. Obboleessa kana Waaqayyo Gooftaan maccaa si haa eebbisu ittiin jechuun barbaada. Burqaa giraafiksii kan jedhu naannoo Hamboodha kan inni jiraatu. Egaa namoonni itti fayyadamtanii beektan gurbaa kana ni beektu. Baay'ee hojii bareedaadha kan inni hojjetu. Gooftaan isaa eebbisu. Sagantaa birmadummaadhaaf immoo oolmaa guddaa qaba. Torbaniin nan dadhabe utuu hin jedhin hojii isaarraa sa'aatii isaarraa kuteetu kan inni giraafiksii isaa hojjetaa jiru. Waaqayyo Gooftaan guddisee isaa eebbisu jechuun barbaada. Egaa kun kanumaan utuu jiru sagantaan birmadummaa sagantaa keessanii. Kanaaf YouTube chaanalii kana Eliyaas Gabuudhaa official channel kan jedhu kanas warri subscribe hin goone subscribe godhaa, comment, share walii godhaa, like godhaati. Sagantaa kana walii daddabarsaa barumsa qulqulluu sagaleen Waaqayyoo irratti dhiyaatudha waan ta'eef baay'ee isin fayyada. Namoota hiriyoota keessanillee fayyada waan ta'eef akkas godhaan isiniin jedha. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu ammallee irra deebi'ee. Egaa daarektii gara barumsa keenyaadha kan nu seennu. Barbaachisummaa barumsa nama Waaqayyootti dubbate akkamiin beekna kan jedhu kana. Barbaachisummaa barumsa kana yeroo baay'ee waa'ee raajota sobduu warra dhugaadhaan raajaniif warra dhugaadhaan hin raajne, warra sobanii raajan, warra sobanii barsiisa sobaa barsiisan, warra barsiisa dhugaa barsiisan waan nuun ittiin adda baafannu barbaachisummaa isaa namoonni baay'een yeroo baay'ee barbaachisummaan isaa amma kanatti kan ittiin fakkaanne jiru. Waruma sobdoota kanatu bifa kanaan akka waa'een isaanii bakkeetti hin baanee fi durii kaasanii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu akkuma inni jedhe ifatu dukkanicha irratti ifa waan ta'eef warri dukkana keessa jiran kun ifatti ba'uu waan hin barbaannee fi hoolti isaaniitti bakkeetti ba'a waan ta'eef kanaaf na ajjeesuu barbaadu kanaaf ajjeesanis har'allee akkasuma godhu. Barbaachisa akka inni hin taanetti kan isaan holola kaasan marsarii miidiyaa kanarraati hawaasummaa kanarraati gaafan laalu harrabsamu parsantii isaanii baay'achuudha yoo baatellee namoota amma akkaawuntii banatanii harrabsoo kana akka barumsi kun dhaabbatuuf harrabsoo adda addaa yeroo isaanitti gadhiisan hin argitu. Kun Waaqayyoof miti. Utuu nama Waaqayyoo ta'anii hordoftoonni isaanii namoota akkamii akka isaan ta'anii achirraati kan isin argitan. Arrabsoon kan seexanaati, kan abbaa isaaniiti. Abbaa isaaniirraa baranii jechuudha walumaa gala. Inni kun naaf pirootiiniidha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Anaa fi itti akka inni fufu na godha. Maqaa koof jedhanii warra arrabsaman haa gammadanidha. Sagaleen Waaqayyoo gatiin koo naaf guddaadha. Lakkoofsa na arrabsan gatiin koo Waaqa irratti guddataa deema waan ta'eef ani eenyutti akka namani waan an beekuuf iyyella'uudha Phaawulos. Gaafa Ximootiyoosiif barreessu anillee akkasuma. Eenyutti akka namani waan an beekuuf arrabsoon anaaf homaa miti. Kanaaf walumaa gala barbaachisummaan barumsa kana maalidha? Maaliif nu gargaara jennaan qabxii tokko maal jenne yeeyyota kana
yeeyyota kana akka reeroo oolaa isaan uffatan irraa baasnee yeeyyummaa isaanii bakkeetti baasuudhaan yeroo darbe kan walii wajjin ilaale. Isa dursa garuu namoota wangeelaaf lolan kana leenjisanii baasuudhaaf barumsi kun baay'ee barbaachisaadha. Waliin jenne har'a isa sadaffaadha kan walii wajjin ilaalu kutaa 16ffaa kutaa isa sadaffaadha kan barbaachisummaa barumsa kana. Inni sadaffaan namoota ibidda keessa jiran butanii baasuu. Namoota ibidda keessaa butanii baasuudhaafidha. Barumsi kun kan inni barbaachisu butanii baasuu, ibidda keessaa butanii baasuudhaafidha kan barumsi kun barbaachisuuf. Namoonni ibidda keessa jiran, namoonni afaan yeeyyii keessa jiran butamanii akka isaan ba'anii fi butanii baasuudhaaf kan inni barbaachisu barumsi kun. Maqaan Kiristoos kan eebbifame ta'u. Mee sagantaa keenya irraa tuun jalqabiin dura Waaqayyo walii wajjin kadhannee jalqabna. Gooftaan jalqabaa kaasee hamma dhumaatti Hafuurri Qulqulluun akka nu barsiisuufi. Gooftaa Yesuus Kiristoos guddifnee si galateeffanna gaarummaa keef maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Sa'aatiin ulaatte kanaaf galanni ulfinni teessoo kee irratti si qofaadhaaf haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kunoo yaa Waaqayyo nu barsiisaa jirta amma yeroo kanaatti ammallee itti fuftee Hafuura Qulqulluu akka nu barsiiftu si kadhadha. Biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa ta'an sagantaa kana hordofan maqaa Kiristoos Yesuusiin jireenyi fooniif hafuura isaanii tarkaanfii isaanii kan dabale ta'u sagaleen kun isaan keessatti dachaa 60 dachaa 100 dachaa 30 ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Hafuurri hamaan isa kanaan mormu bakka jirutti maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame ta'u ameen. Gooftaan maccaa bara baraan isin eebbisu. Butanii baasuu namoota ibidda keessaa butanii baasuudhaaf barbaachisa. Barumsi kuni barumsa akkasumaanii miti. Barumsa akkasumaanii miti. Waa'ee namaa miti. Waa'ee isa kanaa miti. Waa'ee isa sanaa miti. Namoonni sobanii haasa'an miti. Inni kun namoota ibidda keessa jiran, namoota yeeyyiin qabatte harkaa butanii baasuudhaafidha gargaara. Anatu jedhamti. Wangeela keenyatu jedha Yihuudaan gaafa barreessu Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 amma 23tti lakkoofsota 3 kanan isinii dubbisana dhaggeeffadhaa. Asirraa kaaneetu baranna har'a barumsa kana asirraa kaanee baranna eessaa fiddee onaan jettan asirra jira. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araara ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadhaa. Warra maman gara laafinatti agarsiisaadha. Warra kaan ibidda keessaa butaatii oolchaa. Warra kaan immoo uffata isa cubbuu foon ittiin xuraayyuu jibbuudhaan ofii keessaniifis sodaachuudhaan gara laafina agarsiisaa jedheetu dubbata Yihuudaan. Macaafa Yihuudaa kanaan dura xiqqoosii akkuma isinii dubbachuu yaaletti Yihuudaan boqonnaa tokko duwwaadha kan inni qabu. Garuu boqonnaan tokko kun jireenya kiristiyaanummaa keenyaatiif amma malee barbaachisaa, amma malee hundee amantii keenyaatiif baay'ee barbaachisaa kan ta'e an macaafa 66 nan jaalladha bifa addaatiin nan ilaala. Macaafa Yihuudaa kana waan isin ajaa'ibu keessa Yihuudaan guutummaadhuma barreeffama barreesse kana boqonnatti tokkitti kana waan tokko ofan barreesse jedhaan akkuma kana dura isinitti himu yaale. Innis wangeela Kiristoosiif akkasiin loltaniif jedheetan isinii barreessa. Wangeela Kiristoos al takkaa nuu barreeffame kana al takkaa sanuu barreeffame kana isa kana akka ittiin dabalamneef akka irraan irranneef isa kanaaf akka loltaniif jedheetu dubbata. Maaltu lola kana fide? Eenyutu lola? Eenyutu wangeelaa lola jettanii gaafa gabbuutanii ilaaltan waan isin ajaa'ibu. Wangeela kanaan kan lolan waan isin ajaa'ibusin bakkeerra warra jiran isinitti fakkaata. Bakkeerra gaafan jedhu wangeela kana ala waan biraa amantii biraa warra ordofan utuu hin ta'in wangeeluma kana fayyadamanii warra soban isaanidha. Diinni wangeelaa jedheetu diinni wangeelaa warra sobdoota kan akkani ta'e wangeela kana kan lolan sobdoota, raajii sobdoota, barsiisota sobduu fi raajota sobduu akka isaan ta'an Yihuudaan dubbata. Waan isin dhibu akkuma Phexros barreesse sodaan kiristiyaanotaaf sodaate siyaasa bara sanaan turre, rakkina bara sanaan turre, uummata faffaca'ee biyya garaagaraarra jiru wangeelaaf jedhanii warra hariyataman, warra isaan hariyatan
ayizaabochi saayyoon cherchiima keessa wangeeluma kanatti fayyadamanii warra soban wangeela kana warra haqaaqe wangeela kana ala warra saba sana jiraachisan wangeela kanarraati warra makkasan wangeeluma kana dubbisanii ma wangeela kanarraati warra kaasan wangeela kana ala warra saba jiraachisan isaan kanan sodaadhaa Yihuudaanis Phexrosis Phaawulosis gaafa barreessa diinni wangeela kana raajii sobduu fi barsiisota sobduu irra deebi'an isinitti hima diinni wangeelaa barsiisota sobduu fi raajota sobduudha. Amantii gara biraa abala balufaa irratti waa'ee amantii abala balufaatu isaan irratti dubbatteetu kanatti dubbatteeti wayya kan jedhan jiru. Diinni wangeelaa sabakkee miti. Inni bakkee inni kitaaba biraa fayyadamu silumaa ormaa silumaa diinaa hin beekna fuulaa fuulatti. Jara kana garuu Phexros gaafa dubbatu jarri kun utuurratti hin beekamiin karaarraa nama kaasuu jedha. Kun Phexros 2:2 maal jedha? Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu jiru isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta nama namne irraa kaachisee nama balleessu fidanidha. Kun akka jedhu goofticha isa furee isaaniiyyuu gananii ofii isaanii irratti badiisa ariifachiisaas fidaniiru jedha. Ofii isaanii irratti badiisa ariifachiisaa akka isaan fidan isaan bifa addaatiin akka isaan adabaman wangeelli inaasaa cubbuu namni biyya lafaa kanarraa hojjete kan isaaniitti kan gitu jiru sadarkaa abbaa ta'e bifa addaatiin adabamuu isaanii gooftummaa Kiristoos gansiisu waan ta'eef dhala namaa uummata kana saba kana gooftummaa Kiristoos gansiisanii wangeela kanarraa kaasanii gooftaa biraa fidanii ofii isaanii gooftaa ta'anii ofii isaanii waaqa ta'anii waaqummaa Kiristoos namoota gansiisan raajii sobduu fi barsiisota sobduu. Ana jedhamiti kana wangeela jedhaan. Diinni wangeela kanaa jara kanadha. Diinni wangeela kanaa jara kana waan ta'eef Yihuudaan isa kana yaadda'eetu siyaasa bara sanaa rakkina bara sanaa beela dheebuu miti kan inni sodaateef kiristaanotaaf har'allee beela dheebuu waan adda addaa miti kan nu rakkisaa jiru har'a saba kana kan balleessaa jiru amantii biraa miti. Amantii biraa miti. Nu keessaa warra citanii ba'an nu keessaa warra ba'an isaan nu keessaa ba'anidha. Nu keessaa warra ba'an asuma waldaadhuma nagaa keessa warra turan asii citanii warra ba'an isaan warruma guutuu wangeelaa keessa turan warra masaraa Kiristoos keessa turan warra makaana Yesuusii keessa turan warruma kana keessaa citanii warra ba'an isaan kana kan har'a gooftummaa Kiristoos saba kan gansiisaa jiran gooftaa biraa kan saba kanaaf hojjetaa jiran gooftummaa Kiristoos kan gansiisaa jiran isaan isinitti meera gooftummaa Kiristoos Yesuus Kiristoos gooftaa miti jedhanii miti kan isaan karaatti ba'anii dubbatan akka jennaan ima irratti barra yeeyyummaa isaanii irratti barra gooftaa biraa isiniif ofiidhuma isaanii gooftaa ta'uu jalqaba dura ofiidhuma isaanii amma isaan sodaatu namni keenya waaqayyoon hin sodaatu namni isaanitti bu'e agartuu ija waaqayyootti bu'e jedhanii amansiisaniiru sabi namni yoo isaan irratti dubbate namni ammeenya isaanii yoo haasa'e badii isaanii yoo isaan balleessan yoo isaan ajjeesan yeroo isaan ejjan yeroo isaan hatan yeroo isaan saba kana saaman namni irratti dubbatu akka dhayichaan dhaameedu akka miidhamu akka badu lafarraa waaqayyo lubbuusaa akka inni ajjeesu akka kanaatti amansiisanii sabi kun gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftummaa isaa dhiisee gooftaan isaanii raajota isaaniiti. Kutaa biyyaarra Finfinnee keessa gooftaan isaanii raajii abaluuti. Raajota isaaniiti malee raajii isaanii sodaatu malee isaan isatti bu'ummaa waa isaan dubbatiin jedha namni keenya jechuudha. Wangeela kana gooftaa biraa uumaniitu saba kana karaarraa kaasuu jedha Phexros. Yihuudaanis isa kanan sodaadhaadhaan kanadha kan inni dubbatu Yihudaan. Diinni saba kanaa, diinni wangeelaa, diinni keessan raajota sobduu barsiisota sobduudha jedhu ergamoonni gaafa barreessu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dhiisuma kanadha kan inni dubbatu. Kanaaf jarri kun namni isaaniin ordofu wangeela irraa ka'ata waan ta'eefi abidda keessa nama bu'e wajjin akka hoolaa yeeyyiidhaan ciniinamte qabamte tokkottidha wangeelli keenya kan inni haasa'u.
Kanaaf Yihuudaan maal jedha? Jara kana saba kana warra maman araaratti agarsiisaati. Warra maman jechuun wangeela kana warra maman, wangeela kana amanuu warra dadhaban, wangeela kana tuun ta'in jara waan isaan haasa'anidha kan namni amanaa jiru waan ta'eef dafaatii harkaa baasaa ibidda keessaa baasaa kan inni jedhu warra gooftaa hin qabne fa'aa warra waan fa'aa duwwaa haasoftus yeroo baay'ee miti. Jara kan harkaa dafaatii butaa baasaa. Sababi isaa maaliif? Ibidda keessa warra bu'anidha waan ta'eef. Ibidda keessa nama jirudha namni isaaniin hordofaa jiru. Afaayeeyyii keessa nama bu'eedha. Namni isaan hordofaa jiru. Namni isaanii wajjin hin jiru. Namoota kichuu ta'an, namoota reefuu ta'an, xobbollaa warra ta'an karaarraa maksuudha Phexros. Warra wangeela kana sirriitti hin beekne isaan irratti dubbachuus hin sodaata. Yooma dogoggora ta'eyyuu kana waaqumaafan dhiisaedha. Akka keenya kana akka koonaa nama ittiin mormaa jiru kana mormuudhaaf konfiidensii hin qaban baay'een isaanii wangeela kana beekan kichuudha waan ta'eef jechuudha. Wangeela nama hundumaa caalaan beeka jechuu kun. Garuu hafuurri Waaqayyo ammanninaa fi sagaleen Waaqayyo ammanninaa fi tokkotti aan sobduudhaa fi sobduu warra hin taane hamma ta'e gooftaan na gargaara adda nan baafadha. Ittiin amma morma fuula isaanii irra dhaabbanne kan mormuu hin dandeenye jiru waan ta'eef isaan kanaani Phexros kan inni haasa'u isaan kana karaarraa kaasu waan ta'eef Yihuudaan egaa warra kana butaa baasaa ibidda keessaa butaa baasa jara kanadha. Warra kame warra ibidda keessa butamanii baafaman warra barsiisota sobduu kana jala galaa jiran utuu isaan hin du'in ibiddi gubee nama daaraa nama godha. Bira turtanii naan daaraa taatu. Daaraa ta'u warri isaa wajjin hin jiranii. Kanaaf dafaati harkaa butaa baasaa. Barumsi kun kan inni barbaachisuuf isa kanadha. Isa kana. Barumsa kana hin jalqabne nu. Hin jalqabna. Ganaa jalqabna. Ofii tan caaccaatu malee mata duree biraan qabdu faa kannaan jettan yooman jalqabeen mata duree gara biraasuuf anooreefuun barbaachisummaa sanaa saara. Barbaachisummaa barumsa kanaa gaafa barumsa kana diippilii keessa seennu namoonni baay'een harkaa butamanii ba'u. Gooftaan nu gargaara. Wangeela kanatti butee isaan baasa. Wangeelli kun dhugaa gaafa inni isaaniif ifu jara kana biraa namoonni deebi'an baay'ee. Nana manani gooftaa. Harkaa ba'u. Namoonni baay'een butamanii ba'u. Bunnee baafna keessa. Harkaa bunnee deebifna. Hin deebisna. Hin deebi'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kanaafidha kan inni barbaachisu. Yihuudaanis isa kana warra duukaa bu'anii dafaa butaa deebisa. Isin warri haftan immoo akka duukaa hin buune wangeela kana dhaabbadhaatii ilaalu. Dhugaan isiniin jedha. Akkam namatti tola seetan. Akkam namatti tola seetan. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaan kun gaafa isiniif ifu jara kanaan gaafa mormitan jara kana dura gaafa dhaabbattan nagaa guddaatu isinitti dhaga'ama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Sobduun afaansee qabattee qophaa si hafuutu irra jiraata. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Sobduun mana seetti galuutu irra jiraata. Amma Waaqayyo gooftaan isaan adabuudhaaf Waaqayyo calluman jenne guyyaa isaatuun keenya malee dhameentii Phexros kanaan dura akka walii wajjin ilaalle utuu adabame hin nafa. Dhugaa gooftaan isiniin jedha. Miliyooneroota warri ta'ani har'a saba kana hatanii sobanii maqaa Waaqayyootiin warri har'a biizinesiin jedhu biizinesiin cubbuun qabu waan ta'eef warri saaman saamtonni kun Waaqayyo utuu isaan hin adabiin hin dhiisu. Hin dhiisu. Lafa kanarratti argina kana. Isaan adaba Waaqayyo. Waaqayyo isaan adaba. Kanaaf warra kana duukaa akkan adabamne warra kana duukaa daaraa akkan taane utuu hin beekin kichuu taate warra duukaa deeman harkaa bunnee baafan. Nama tokko maan ta'e. Nama tokko maan ta'e. Namni isaan harkaa butamee ba'u garuu jira. Barumsa kana. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee ta'u kanaaf butaa baasaa jedha Yihuudaan. Eessaa bunnee baafna? Sobduu fi sobdoota harkaa. Raajii sobduu fi barsiisota sobduu harkaati. Butaa baasaa ibidda keessa jiru jedha. Butaa baasaa. Ibidda keessa jiru jedheetu dubbata Yihuudaan. Akkas jedhee dubbata Yihuudaan. Kanaaf yeroo baay'ee waan isin ajaa'ibu keessaa yeroo baay'een keessan gaafa haasoftan baay'een jedhu. Namoonni muraasa taatan miidiyaa kanarraati TikTok irraati ispeeshaalii TikTok irratti warra barreessitan ergamoonni jara baay'ee keessantu jiru. Baay'ee keessantu jirtu. Baay'ee keessantu jirtu. Gaafa koomentii gootanii jechuma ani hin jaallanne wayii tokko jechuma fokkisaa wayii tokko jechuma wangeellis hin jaallanne tokkodha. Gaaffii wayii tokko waan fakkaatu wayii tokko maaltu si galche jettu. Maaltu si galche? Maaltu nan galchu? Nama ibidda keessa bu'ame tokko maaltu si galche jedhama? Nama ibidda keessa jiruun maaltu si galche jedhama? Hin jedhama yaa jira. Nama hoolaa yeeyyiin ciniinteetu jirtu harkaa buusuudhaaf gaafa dhamaatan maaltu si galche hin jedhama? Hin jedhama.
Jarri kun ibidda, jarri kun akka biddaatti wangeelli keenya kan naasawu. Namni isaan duukaa jiru ibidda keessa akka nama bu'e. Mee isin mucaan keessan ibidda keessa buutee jennaani maaltu na galche hin jettusi. Hin jettu wooyii. Obboleessi kee ibidda keessa yoo inni bu'e. Ati maaltu si galche maaltu si galche gubatu hin jedhamaa wooyii. Yeeyyiin oolaa qabatteennaan maaltu si galche hin jedhamaa wooyii. Deebii kana naa deebisaa sinimmoo. Naa deebisa, naa barreessaa kan deebii kana. Hin danda'amu hin jedhama akkas hin jedhamu. Wangeela lallabduu maqaa namaa dhiiftee ani caqasa tokko tuun hin dubbisiin waan anaa seenatti mime. Jara kanarraa of eeggadhaa isa gooftaan Yesuus Kiristoos Maatiyuus boqonnaa 7 irratti jedhe hawaasa kutaa 7 irratti barreeffame seete hawaasa kutaa 7 seete wangeela dabar. Jara kanarraa of eeggadhaa inni gooftaan Yesuus Kiristoos jedhu. Inni Yihuudaan amma kana butaa baasaa jedhu kuni fiiziksii kutaa 9dha seete wangeela dabar. Wangeela Kiristoosi dabar. Warra kana wajjin hidhatan godhatiin Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti inni Phaawulos jedhu maalidha seete? Hawaasa kutaa 11dha seete? Wangeela dabar. Wangeela nan sitti maa jiru kun? Inni kun wangeela miti taanaan sakamtu wangeela si ta'a. Nan beeka wangeela. Wangeela akkasiin itti yaaddan. Dhaloota haddaggee isaa Phaawulos Ximootiyoosiif barreesse. Baratti namoonni waan barsiisa isaanitti tolu duwwaa filatanii duukaa deemanii dhufa waan ta'eef ati garuu ittiin jedha Ximootiyoosiin ati garuu waan hojjetaa wangeelaa tokko godhiiti dhiisi abadduuti dhiisiidha. Ati waan sirraa eegamu sana godhi dhiisiidha. Dhaloota haddaggee waan ofii keessan duwwaa sin barbaachisu sashinii foon keessan maanni intinii keessan foon keessan kanaaf sa ta'u kajeellaa foon keessanidha wangeelli keessa. Kajeellaa foon keessaniif sa ta'u lallaba isiniif ta'u isa sin gammachiisuun isinii lallabuu dhiisuu isan isinii dubbachuu dhiisi isa duwwaadha isiniif wangeela. Inni kun wangeela miti. Amma nyaattaa qoy. Isa kana yoo fuutee isa inni suusiita. Hin eebbifamtaan gaaratti ol baatan maaliin kun yoo isa kanaaf abboomamte. Yoo isa kana yoo wangeela qulqullummaadhaan yoo jiraatte gaaratti ol baata. Hin baatu gaaratti. Teenyee wal ilaalla akka si oliin galta. Si oliin galtuun isin hin jedhan. Jala mureensitti dhaloota haddaggee na of galchaa gaafan akka jedhu. Wangeelli akka jedhu ijoollee marrataa nana Yohaannis Cuuphaan. Ijoollee marrataa, ijoollee buutiidha. Isiniin jedhala. Isiniin jedha warra wangeela Kiristoos hin jaallan. Tiiktookii daqiiqaa tokko ilaaltu sin. Yuutuubii illee galtanii guutummaa isaallee ni ilaaltan waan nama ajaa'ibsiisa. Hin ilaaltan wangeela akkasa jaallatu sayyuu wangeela lallabduu. Wangeela tuu jaallatte sa wangeelatti diina ta'utti diina taata malee natti galagaltee anaan na sirreessuudhaaf gara raajota keessan warra duuriyyee sanatti akkan akka isaanii ta'uu fi naanna gorsita tuun ta'in isaaniin mormita turte silaana wajjin wangeela hin jaallatta hin sobda sobduu ergama sobdoota ergamtoota sobduu hunda keessanii nan jedhaa jira miti warra wangeela kanaan mormitanii nan isin jedha. Ibidda keessaa butanii baasu wanta itti jiru. Ibidda keessa nama bu'ee jiru tokkoof walga'iin hin taa'amu. Komiitee walitti hin qabdu. Keessaa buttee deebifte. Nama ibidda keessa bu'e tokkoo fi xibsii miti kana tajajjuuf. Kitifoo miti kana tajajjuuf. Nyaata miti dhugaatii miti kana tajajjuuf. Jalqaba duraa butteetu kanatti keessaa baafu. Ergasii booddee dhabadee adda addaa kanatti kennitu. Nyaata kanatti kennitu. Erga inni qubatee du'ee booddee buddeen fiddeen nama bu'aa qabu. Nama du'etti wangeela lallabnee nama bu'aa maalii qabu? Isaan erga isaan ajjeesanii booddee akkoo wangeela itti lallabneen hin dhagaan irrayyuu warri isaan hin du'an baay'een isaanii irra isin warra duutanii dhamma fakkeenyaaf amma warra addana kanarraa wangeela lallabdootan hin sobdu duutaniittu jarri isin ajjeesaniiru. Wangeelli isa kam akka ta'e iyyuu isin harkaa badee. Wangeela isin harkaa balleessaniiru. Isin gaama warra duutanidha fakkeenyaaf amma warra sirraati wangeela lallabdu waa'ee namaa dhiiftanii jettan duutaniittu ammas. Wangeelan jedhaa jiranii wangeelli isiniif hin galu. Wangeelli isa kam akka ta'e isin harkaa badee. Kan akkana isin godhamanii jara dhaka. Wangeela kanarra isin kan isin abboomamtanii fi ooda jara sana yeroo isaan isiniin oodanii ameen jettanii lafa gangalattu wangeelli gaafa barsiifamu garuu hamuummattanii raftu. Duutaniittu isinii jedha warra du'an. Nama du'een awwaalu malee nama du'een barsiisu. Jarroo ajjeesaa jiru jalqaba duraa wanti nurra gochuun nurra jiraatu jara kana harkaati bunnee baasuun.
Amma warra bakkee jiranitti lallabuu miti amma warra wangeela Kiristoositti amananii isaan duukaa wal deebisuu. Waldaa keessa waan jiranii waldaa keessa jira jennaa amanaadha jennaa garuu du'aa jira. Isa kana oolchuudha jalqaba duraa. Isa kana ibidda keessaa oolchineetu gara biraa immoo barbaachaadha ammas. Yeeyyii harkasa jiru oolaa yeeyyiin ciniinteef marga haamuun hin deemamuuf. Bishaan waraabuuf miti. Jalqaba duraa yeeyyii harkaa baafama. Du'an oolchaa jira namni. Siif xaba sitti fakkaachuu danda'a. Siif arrabsoo sitti fakkaachuu, siif waa'ee namaa sa'uu sitti fakkaachuu danda'a. Talbaaja'uudhas. Gaafan akkas jedhu na of galcha. Wangeelan beekta. Siniin galle wangeela. Wangeelli tuu sinii galee abidda keessa jira nama. Har'a ibidda keessa jira nama. Ibiddi kun immoo raajii sobduu fi barsiisota sobduu. Yeeyyii harkaa ciniinamee yeeyyii harka jira sabi kee. Yeeyyiin kun immoo inni raajota sobduu fi barsiisota sobduu. Raajota sobduu. Keessumaa raajota sobduu. Isaan kana. Wangeelli keenya isa kanadha kan inni nuti. Ishi kanadha. Si waamuu dideen, si waamuu didanii jennaan miti mee dhugaa jedhe. Na waamuu didanii jennaan waldaamatu biyya lafaa kanarraa bade. Waldaamti biyya lafaa kanarraa bade jennaan shaaraa kee keessaa shaara ishee kaleessa kaate mataa firattee surree dhiphifattee ishee kaate ani isheetti naafeetanii isheedhaan waamamuu dhabeetanii akkama baasee na waamti sijjemma. Kanaan dura yeroo isaan na waaman lammaffaa akka na waamne jedhe warra na waaman. Hoduudha kun. Waldaan lafa kanarraa bade. Kaleessadha kan isheen shaaraa ijaarrattee kaate duriyyuu tajaajilaa turre maqaan gooftaa eebbifamu baadiyyaan magaalaan kan ta'e. Waldoonni nagaan guutan. Kaleessa hattee addaraasha guddaa ijaarrattee miidiyaa bitattee jennaanii irraa si shirbamee irraa tachirraati isa sirra gaddanii ani sakanan waldaadha jedhee sobduuniif hattuun lafa isheen itti walitti qabamtu ani gadoof deebiseen dhaqee achitti dhaqee siira gadaa amman siira gadaa qoy. Faarfannaa kee faarfadhu amman siira gachiisaa qoy. Du'aan sirbitee maal bu'aa naa buufta. Si walittoo galtaa. Na of kalchaa. Simmeetaa yoonyaa jedhalla. Afuura qulqulluutu sitti dheekkamaa jira. Dhimma ofii kootiif jedhee miti. Siif jedheeti Waaqayyo kan inni dubbataa jiru afuurri qulqulluu. Waa tokko sanatu waldaadha deemu. Addaraasha jarri ijaaramu. Waldaa maalii? Waldaa maaliiti? Hattuun lafa isheen holqa hattuu. Gooftaan Yesuus Kiristoos holqa hattuu kan inni achi maqaa cherchiitiin nun ilaallatan jarri kun. Protestaantiin ilaallatan jarri kun. Hattuudha jarri kun. Holqa hattuu lafatti hattuu walitti qabamu. Lafatti sabni hatamu. Seerri isaan hin gaafatu amantiidhaan qabataniitu hatanii achitti kan isaan baqatan. Holqa hattuu jechuun lafatti hattuun dhokattu jechuudha. Lafa hattuun itti dhokattu. Hattee seera jala achitti dhokattu. Utuu amantii miti ta'e baay'een isaanii umurii guutuutti itti murteeffama ture. Hidhaa umurii guutuutti irratti murteeffama ture. Amantiidhaan qabatanii mootummaan kan amantii keessan galuu amantiin kan mootummaa keessan galuu waan godhan rakkisaa taanaan malee seerri haaraan utuu baay'ee gaarii ture. Jarri kun hidhamuu qabu. Jarri kun hidhamuu qabu. Firdiin dhugaan isiniin jedha saba kanarraa hidhamuu qabu jarri kun. Waaqayyo gooftaan hin qaba. Yoo mootummaan dhiise yoo eenyuyyuu dhiise hin ka'a Waaqayyo. Hin ka'a. Geggeessitoota aannan waa tokko isiniin jedha. Geessitoota waldaa kiristaanaa haadha warri taatan waa tokkoon isiniin jedha jaalala gooftaati. Sabi dhumaara ibidda keessa bu'eera. Ati callimattee ilaalta. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tikseen gaariin ana fakkaadha anarraa baraan inni jedhe 99 gaararratti dhiise tokkitti baddee fi hallayaa lixee caakkaa lixee tokkitti sana deebisee fide. Ati garuu 99 badaniinnaan tokko wajjin ho'ifattee teesse. Waaqayyo gooftaan gaafa dhufu sana maal akka inni isiniin jedhu beeku. Gaafa guyyaadhuma maal akka inni isiniin jedhu beeku. Faallaa 99 yoo bade waa tokko isinitti fakkaatu isin. Yesuus garuu tikseen inni gaarii tokkitti yoo isheen baddeeyyuu ishee barbaachuu allayaa seena. Ati garuu 99 gattee teesse. Yeeyyoota itti waamtee nyaachifta. Jara hattuu kana ofitti dabaltanii sababa isaan miidiyaa qaban, sababa isaan horii qaban, sababa isaan hatanii, sababa isaan
humna qabanii fi jala galtan. Gooftaan isin gaafata. Ani dhiiga isaa keessaan qaba. Hamma dhumaatti nan mormaa gonfoo kommo gooftaa biraan fudhadha. Nam tokko naaf hin kaffaltan. Nam tokko waan aan gootan. Waan haa godhaa isin jettan booris waan aan gootan. Oomaa tokko jinaan gootan, oomaa tokko sinaan gootan. Ani gatii koo kan na waame gooftaan. Amma dhumaatti nan dubbadha waa'ee kana. Hamma dhumaatti nan haasaa waa'ee kana. Amma naaf ife kan saba koof nan ergaa gooftaan natti kenne kana nan dabarsa. Isa booddee immoo tokkoon kee har'a inni sodaattee manatti galtee teessus buddeenaaf ettee inni intinaa taatu kunis waggaa 100 hundi keenya xaragamnee lafa kanarra hin jiru. Nyaata gaarii yoo nyaattis yoo jarri kun si ajjeesanis yoo si hin ajjeefne du'uun kee oolu. Garuu maal ta'a? Jireenya bara baraatu argatte. Maal ta'a? Guyyaa boorii jireenya bara baraa yoo jarri kun ibidda jechuun ibidda isheemti ibiddumti kasalumti xiqqoon ishee gaafa nama guddaa akkam nama guddaa ibidda bara baraatti saba kana oofaa jiru. Sabi kun ibidda bara baraatti oofamaa jiru. Waaqayyo akka ati wangeelli keenya akkati jara kana harkaa buttee ibidda kana keessaa baaftee afaan yeeyyii kana keessaa fuutee akkati jireenya bara baraatti geessitu saba kana kanaaf kan inni tiksee si godhe. Kanaaf kan inni luba si godhe. Kanaaf kan inni faarfataa si godhe. Kanaaf kan inni akkas si godhe. Har'a faarfattoonni dhaxxanii wajjiniin lafa dhiittan kun isin taazzaba gooftaan isin gaafata gooftaan silaa waaqarraa waa tokko hin argattan warri isaan deeggaru wajjinuu hin nyaatinaadha wangeelli keenya ati garuu dhaxxee wajjin ragachiifte ati ragachiiftaa inni moo hinata ati ragada kee barbaacha inni kaan dhufa isa booddee silaa faarfannaadhaan jedhu ragada kee ragachiiftaa isa booddee sabi immoo ragada kee ilaaluu dhufaa inni kichuun hin beekne isaan immoo hin saamu. Ani gadi of deebisee mandara seexanaa keessa hojii seexanaa keessa ani nama sirba wajjin garaagarummaa naan qabudha. Isaan bira dhaqee dhaabbachuun anaaf salphina guddaa. Isaan wajjin suura ka'uun anaaf salphina. Waldaa biyya lafaarraa badee hooyii faarfattoonni keenya. Waldaa biyya lafaarraa badee nam beeka dhugaa gooftaa tajaajilaaf akka isin achi hin dhaqne. Sirrii kan beeka tajaajiluudhaaf jettanii miti kan isin achi dhaqne. Isiniyyuu hattuudha. Isiniyyuu birrii barbaacha kan isin dhaqne. Isiniyyuu horii barbaacha kan isin dhaqne. Waldaan kiristiyaanaa isheen nagaan birrii badaa isiniif hin kaffaltu isaan kun cheekiidhaan isinitti kutu isa booddee Akka konfiraansii isaa waldoota warri sirrii bira gaafa dhaqxan iddoo 5-7 dhaqxanii saantima hin arganne achitti al takkaatti cuftu waan ta'eef isin ishee kana laatu hirmii akka nyaataa jirtan hin beektan. Akka saba kan hattuu biyyuma lafaa irratti iyyuu tabaabaarii kan jedhamu jira yookaan immoo gargaartuu hattuu sanaati isin waan ta'eef isinis waluma qabattanii si waliin galtu Yesuus yoon narra dhufu. Warra achi hidhatanii tajaajiltan yoo qalbii diddiirachuu dhaabatan maal tajaajiltu warra achi hidhatanii sirbitan sun faarfattoonni warra achi hidhatanii sirbitan sun sitti immoo si oolumaan galtu. Waan wangeelli jedhu simatti hima wajjinii nu hin nyaatinaadha waan ta'eef wangeelli ati immoo wajjinii ragachiiftee saba kana ragachiiftee saba kana achitti akka inni hatamu goote gargaartuu raajota sobduuti waan ta'eef isinii faarfataa isa guddaas ta'e isa xinnaas ta'e sana hangaftus ta'e qotisuu koos ta'e dhimma mataa kee. Iddoo ati jirtu kun ibidda. Iddoo ati jirtu kun yeeyyii walakkaa jirta. Saba kana yeeyyiidhaaf qopheessaa jirta. Tajaajilaan jiran jedhiin. Waan maqaa tajaajilaan dhahi. Ati kanatti godhaa jirtu maal jedhee ibidda keessatti ibidda itti nama kasala maandajaa nama itti afarsu. Ati akkasii akka sabii kun gubatuuf ibidda keessatti saba kana kan ibidda keessatti gannaqaa jiru faarfattoota. Faarfattoota hangafoota koorra taatan jirtu. Warri qotisuu jirtu. Isin gatiidhumaa jara kanaadha kan isin hirmaattan. Raajota sobduu sana walitti qabee si walitti si naqa gooftaan. Qalbii diddiirradhaa deebi'a. Horii har'a argattan kana qabattanii si waliin garuu keessanii harka duwwaa taatan mootummaa waaqaatti galuu isinii waliin. Waa'ee tajaajila keessanii dhiisaa. Zeeroodhaan baay'iftanii ittisu. Gooftaan maccaa isin gargaaru waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Isin oolchu gooftaan waan hin jedhu qabu. Garuu
Aan hamma dhumaatti isa wangeelli kun jedhu nama tokko maan ta'in ibidda kana keessaa butee baasuudha. Warra achi dhaqaniyyuu akka isaan hin dhaqne gochuudha. Warra isaan harka jiran butanii baasuudha maleeti. Waleessa koo waldaan biyya lafaa kanarraa dhibamee jennaananii isaan bira dhaqaniti. Takkaan naqu si waamuu dhiisanii jennaan jedhanii daddabanii dhiisanii isaanu. Yeroo isaan na waamanii nan gubadha. Nan aaraan akkam hattuun na waamti. Inni addaraasha guddaa qabus inni shaaraa dhaabbates hundi ishee hattuudha. Hattuu isa guddaaf hattuu isa xinnaa. Akkam hattuun na waamti. Hattuu dhumti anaan hattuudha moo akkamumaan sammuu ishee keessa yoo akkama hin galuu danda'ani. Na waamuu dhumaaf akkanumaan ija jabaattee deena araanan. Ati si baanuu didaniinnaan. Waaqayyo gooftaa macha. Afaan kottaaf. Afaan kottaaf. Dhugaanis ni jira. Ammuma barbaade yoo ta'e an garbicha waaqayyo. Ammuma barbaade yoo ta'e ani wangeela keessatti guddadhe. Ammuma barbaade yoo ta'e, ammuma barbaade dadhabaa yoo ta'e, ammuma barbaade cubbamaa yoo ta'e, hamaaf gaarii. Seexanaa fi ergamaa seexanaa fi ergamaa isaa garaagara akka ni baasu gooftaan ija koo baneera. Wangeelli ija koo baneera. Ijoollee kaleessa kaate, duuriyyee kaleessa kaate, waldaa durayyuu nuu tajaajilaa turre. Isheen kun kaleessa kaatee jennaanini waamicha dhabeedhuma kana waca baraan addana kana taa'e waldaan lafarraa badeenya guute waldaan maqaa waaqayyoo eebbifamma guute yoonni waldaan kun lafarraa badeeyyu akkuma Yohaannis suuqaan lagatti gala malee ani yoomiyyuu waldoonni warri kun jara duukaa yoo isaan sokkan nanniisa maatii koo wajjin waaqayyo waaqeffadha akkuma Iyyaasuu ani manni koo garuu waaqayyo waaqeffanna jedhe gaafa saba Israa'el didde. Ittimnaan gaafa isheen didde dhaqaagaa ergana diddanii aniif manni koo garuu waaquma waaqessu kanatti fufnaa. Gaafa daggeen ijoolleen karaa irratti dhalatte gaafa seen waaqayyoon dhaga'u diddu. Akkaarra ijoollee wangeela kanaa fi warra gatii baasanii wangeelli kun akkamiin akka inni dhufe seenaa kaleessaa warra hin beekne addaggee akka saba Israa'el warra karaa irratti dhalatan sana asuma meedaa irratti warra dhalatan. Warra miyaa wangeelaa tokko isinitti hin fakkaane kaleessa dhalattanii yoo harrabsitan waa tokko isinitti hin fakkaatu gaafa arraba keessan dheereffatta waa tokko isinitti hin fakkaatu gaafa ejjitan waa tokko isinitti hin fakkaatu gaafa sobda waa tokko isinitti hin fakkaatu waa'een Kiristoos waa tokko isiniin waa tokko gooftaan gaddee dhiisee waa'ee gadduma gooftaa iyyuu hin beektan goofticha iyyuu hin beektan muuziqaan achii kanaan dhiituu duwwaadha dhiichisuu duwwaadha kanuma kan isin beektan yoo sabi kun hundi isaa xaragamee jara duukaa sokkee Eeliyaas Gabulaa gooftaa wajjin maatii isaa wajjin itti fufu. Kana gooftaan maqaan isaa eebbifamu Yesuus Kiristoos nu wajjin jira. Hafuurri inni si keessa jiru kan jaraa caalanaan jedheera gooftaan. Miliyoona ta'a yoo barbaaddan raajoonni sobduu anumatu sin jaala. Hafuura na keessa jirutu sin jaala. Dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadha. Sagantaa keenya guyyaarraa kanumaani kan nuun xumurru torban sagantaa biraatiin deebine walagarra amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaan kun kan keessan YouTube chaanaalii Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kan isinii darbu YouTubeidha. Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhamu isinii darba. Subscribe godha, share godha, comment, like godha, walii dabarsa. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Sagantaa sattaanutti deebine walagarra amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Bye bye. Gooftaan maccaa isinii wajjin haa ta'u nagaa nagaatti. Kana limitiin afibse ifatina base cubbuu koonduma anabdise.